afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabnee dubbifna. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaallatamoo biyya fagoo fi dhiyoo teessanii kanneen caqasaa jirtan kun qophii misoomsituu afaan Oromoo YouTube chaanaaliidha. Misoomsituun afaan Oromoo YouTube chaanaaliin barnoota bashannansiisaa barsiisaa ta'ee yaadama haaraa kan duraan ture irratti fooyyessuudhaan akkasuma ammoo dabaluudhaan barnoota afaan Oromoo misoomsuu irratti kan xiyyeeffate. Kanaatiif inni kun maal qabate akka isinii dhiyaatu isiniif ibsuudhaaf guyyaa har'aa argameetiin jira. Kanaaf hunda dura nagaatu dursaa nagaan isin gaafadha. Biyya fagoo dhiyoo teessanii kan caqasaa jirtan nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa ta'uu isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan an nagaa kan isiniif dhiyeessaa jiru hundeessaa abbaa YouTube chaanaalii misoomsituu afaan Oromooti. Anis Kitilaa Karoorsaa Aagaan jedhama. Kanan Nalladde godina Wallaggaa Lixaa aanaa Booccoo Korsaatti kanan jiraadhu magaalaa Gimbiiti. Kanaan dura karaa garaagaraa miidiyaalee ETV afaan Oromoo, Mo'aa TV akkasuma Prime Media FM garaagaraa irrattis haasawaa taasisaa turuun koo ni yaadatama. Hojiiwwan jajjabaa misooma afaan Oromoo irratti ani hojjetaa jiru hawaasni keenya bal'aan deeggartaniis hirmaattaniis qooda bal'aa waliin kan qabnu hanga guutuu Oromiyaatti darbee magaalaa Finfinnee dabalatee sadarkaa federaalaatti illee dorgommii garaagaraatiin yaadama kanaatiin dorgommii qabadhee dhiyaachaa turuu koo beekamaadha jechuudha. Egaa kanaaf guyyaa har'aa kana ammoo misoomsituun afaan Oromoo yaadama qoraan kalaqaatiin afaan Oromoo akkamitti misoomsaa akka jirru keessaa qabxii ka'umsaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa gaafan akkasii isiniin jedhu qoraan kalaqni maalidha kan jedhuu fi qoraan kalaqni yaadama haaraa qorannoodhaa fi kalaqa jedhu bakka tokkotti qabadhee afaan Oromoo kaleessa qorannoon taasiseen sirna hiikamiinsaa yookaan immoo humna dukkanaa fi callabboo argamuu hin dandeenye waan ifu fakkaatee golgaa wayii hammatee jiru wayiitu anatti mul'ate. Inni kun ammoo irraa ka'uu qaba afaan kanarraati. Afaan kun karaa hundaan of ta'ee ifa qulqulluu qabatamaa hawwatamaa jaallatamaa dorgomaa mo'aa ta'ee akkamitti dhiyaachuu akka inni qabuuf yaadama addaa qorannoos kalaqas ofitti dabaleetu karaa sona dabaleen qabanneetu isiniif dhiyaanneetu jirra jechuudha. Kanaatiif inni jalqabaa guyyaa har'aa sagantaa walabarruu keenyaatiin yommuu isinii dhiyaannu faaruu qubee 34 arfii yookaan immoo qubeewwan afaan Oromoo kan jedhu qabanneetu isiniif dhiyaanneetu jirra jechuudha. Faaruu kana ammoo barattoota magaalaa Gimbii keessatti jiraniin tumsaa deeggarsa waajjira bulchiinsaa godina Wallaggaa Lixaa waajjira aadaa fi turizimii sadarkaadhaan jiraniin faaruun kun qophaa'eeraa jechuudha. Kanaaf kana malees dhimma kana ammoo karaa YouTube kanaan karaa barnoota dijitaala ta'e afaan Oromoo karaa misoomuu danda'uun yaadama qoraan kalaqaa ida'uudhaan qabanneetu isinii dhiyaanneetu jira jechuudha. Faaruun kanaan walabarruu isa jalqabaa jechuudha. Innis maal jechuudha? 34 miti 26 miti 34 ta'a kan jedhe yaadama kana keessatti yaada lakkoofsa 26 fi 34 jedhu wal qabsiisutu jira jechuudha. Kanaaf kanaan dura 26tti baratamee ture afaan Oromoo amma garuu qubeen afaan Oromoo 26 osoo hin taane 34dha kan jedhe qoraan kalaqi yaadama haaraa sona dabaluudhaan qabatee dhiyaate. Kanaa akka wal bartan isiniin jecha manaaf bakka teessan hundumaa keessatti viidiyoo kana dhaggeeffachaa YouTube kanaan subscribe, like, share gochuudhaan akka nu waliin turtan isiniin jenna. Vawataya Zaja Vihuda
Eshi maqaan koo Abarraa Gabbisaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Wallaggaa Lixaati. Barbaachisummaan hojii kanaa ruutiin afaan Oromoo irratti qorannoon geggeeffame kuni akka hawaasa Oromoottis haa ta'u akka mootummaa naannoo Oromiyaatti afaan kanaaf xiyyeeffannoon addaa kennamee irratti hojjetamaa jira jechuudha. Keessattuu bifa aartii fi walalootiin barattoonni faaruu isaan dhiyeessan suni afaan keenya eessaatii garamitti deemaa akka jiru, afaan keenya immoo afaan hojii, afaan daldalaa, afaan murtiin itti kennamu, afaan saayinsii fi teekinooloojii gochuudhaaf kallattii qabannee jiru keessatti bu'uuraan wantoota sirrachuu qabanii fi afaanni kun of danda'ee ergifannaa tokko yookiin hirkata tokko malee afaan saayinsii, afaan teekinooloojii akka inni ta'uu fi mootummaan naannoo keenyaas haala adda ta'een bara kana irratti hojjechaa jira. Daggafaa Kumarraa Ittafaatii dursaa garee misooma sona aadaatii akkasumas immoo qindeessaa garee waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Gimbiiti. Kanaaf egaa dhimma barsiisaa Kitilaa Karoorsaatiin wal qabatu seenduubee isaa waan bal'aan beeka jechuudha. Jiruu isaan amma hojjetanii faayinaalii gara xumuraatti fidaa jiran irratti waan baay'ee isaan beeka jechuudha. Bara 2014 irraa kaasaniiti kan isaanii sochiiwwan kanaan dura hojjechaa turanii fi kalaqaa keessa isaanii bule dhimmamanii kan isaan gara waajjira aadaa fi turizimii bulchiinsa magaalaa Gimbiitti fidan yeroo sana jechuudha. 2014 gaafa isaan fidan itti gammanne jechuudha. Innis maalidha? Kitaaba asii ka'u jedhamu wixinee isaa yeroo jalqabaatiif fidanii. So kanaaf nus ilaallee waajjirri aadaa fi turizimii dhaaqanii sirnoota gulaallii yookaan immoo afaaniin kan wal qabatu ta'uu danda'a, aadaan kan wal qabatu ta'uu danda'a, seenaan kan wal qabatu ta'uu danda'a, duudhaaf safuu hawaasaa kan eegu ta'uu danda'a waan ta'eef dhimmicha nuti hordofaa waan ta'eef gara keenya gaafa isaan fidan sanallee ilaallee tumsa goonee fi turre jechuudha. Gamanumaan itti fufaniitii gara bara 2015 keessa immoo wixineen qophaa'e kun gara jiruutti hiikame jechuudha. Mul'anni qophaa'e kun hiikamee kitaaba ta'ee gara 2015 keessa immoo gaafa isaan xumuranii akkasuma maxxansaatii baasanii fidanis immoo dhimman jalqabee sinduukaa deeggarsa adda addaa kennaa turtan sanaa xumureera jedhanii gaafa isaan gara waajjira keenyaa dhufanis baay'ee gammanne jechuudha. Maaliif jennaan waan deeggaraa turreetu iji isaa argame waan ta'eef baay'ee gammanne. Kitaabota kana gaafa laallu qoluma isaarraayyuu jalqabee bu'uuraan dhaloota wanta isaan duraa dabe sirreessuu akka inni qabu akka inni danda'us deeggarsoota qaamota olaanaa waajjiraalee adda addaa irraa kennameefis gaafa dubbisnu haala gaariidhaan ilaalleeti. Sana booddee kitaabi kun garuma galma keenyaa keessatti illee eebbaaf akka inni oolu ta'eeti jira jechuudha. Bara 2015 sana keessa achirraa ka'uudhaan egaanii kitaabileen yookaan immoo qophaa'e kun asii ka'u kan jedhu kun daa'imman baay'ee bira ga'eera jechuudha. Dhaabbata dhuunfaa mana barumsaa adda addaatti iddoo adda addaatti gargaareera jechuudha. Hojii guddaatu hojjetame jechuudha. Kanaaf egaa amma gara fuula duraatti maal ta'utu daraaree kan jedhu kun keessoo kitaaba sanaas yommutti ilaallu asii ka'u gaafa jedhamu kaleessa dheengadda wanti dabee jira jechuudha. Kanaaf kaayyoon barsiisaa kanaas mul'anni barsiisaa kanaa waan dabe sana sirreessinaadhaaniti qophaa'ee ka'eeti asii ka'u kan jedhu sun egaanii qubeen afaan Oromoodhaa 26 kan ture gara 34tti gaafa barruulee sana ilaallu jechuudha. Barruulee jalqabaa wixineen qophaa'e sana deebi'ee mo'atamamee yookaan maxxanfamee dhufullee gara 34tti akka ta'e beektoonni adda addaa illee turuuf godhanii xalaalaallee irra jechuudha. Gamanumaan egaanii jiruu kanaa fi akka garee keenyaatti illee itti gaafatamaan waajjira gurmaa'insa uummataa illee kaasanii jiru. Nullee akka gareetti bira dhaabanne jechuudha. Jiruu guddaadha, seenaadha, waatu qajeele waan ta'eef jechuudha. Wanti dabe tokko namaan dabe yoo ta'e namaan qajeela waan ta'eef jechuudha. Kanaafiti jiruu guddaa hojjetanii as ga'aniiru. Ammatti faajii baay'ee isaan gaafata. Deeggarsa baay'ee immoo dhaabbata adda addaarraas hin barbaachisa. Kanammoo humna keenyaanis wantoota barbaadamuunis bukkee dhaabannaa hidhatanii yaada kennuu barbaade. Faaruun egaa baay'isuu tokko
qabatamaa taasisa jechuudha. Faaruuni gaafa faarfatamu qabatamaa taasisa barnooticha waan ta'eef amma faaruu isaanillee ijoollee akka magaalaa keenyaatti aartii gumii aartii jiranii wajjiniin illee wanti isaan qopheessanii waraabanii jiran kunillee waan isaan qopheessan kana qabatamaa godha jedhee yaada jechuudha. Qabatamaa godha. Kanaaf nuti illee kana bira hin dhaabanna. Tole Boggaalee Taaddaseen jedhama. Itti aanaa hoogganaa waajjira barnoota godina Wallaggaa Lixaati. Egaa walumaa galatti dhimma qubee afaan Oromoo kana irratti hojiin barsiisaa Kittilaa Karoorsaan hojjetamaa jiru kuni bubbulee jira. Kanaan duras hojii fakkeenyummaa qabu hojii biiroon barnoota Oromiyaas mirkaneesse sadarkaa biiroo barnoota Oromiyaattis mirkanaa'ee hojiin hojjete jira jechuudha. Amma immoo dabalataanii qubee afaan Oromoo irratti qorannoo gaggeessaa jira jechuudha. Hojiin amma hojjetamaa jiru hojii keessumaa faaruudhaan ijoolleen akka baratanii fi jijjiirama immoo qubee afaan Oromoo dur eessa ture amma maalirra jira gara fuulduraatti maalitti deebi'uu qaba kan jedhuuni qorannoon ni gaggeessaa jiru. Keessumaa qubeen afaan Oromoo lakkoofsaan kan beeknu nus kan baranne ammatti kan beekamu qubee afaan Oromoo 26 fi qubee dachaan immoo 7 amma isaan kana gara iddoo tokkootti fide hudhaa akka qubee tokkootti itti dabalee qubee afaan Oromoo walumaa galatti 34 akka ta'an qoratee wanti inni dhiyeesse jira. Kanaaf gaafa dhimma afaanii dhimma murteessaadha jechuudha. Afaan eenyummaa saba tokkooti. Sabni tokko kan inni ittiin beekamu afaan isaatiini. Qubeen afaan Oromoo kanaan dura haalli ture afaan Ingilizii wajjin wal fakkaata jechuudha. Qubee afaan Ingilizii wajjin wal fakkaata. Baay'inni isaa Laatinii irraa fudhatameedha kan jedhamu. Kanaaf qorannoo kanaan wanti barsiisaan gaggeessaa jiranii qubeen afaan Oromoo qubee of danda'e akka ta'e of danda'a akka ta'e kan ofiisaatii akka qabu jechuudha. Ofiisaatii kan qabuu fi 34 akka ta'e kun immoo kan biroo keessallee akka hin jirretti. Afaan Oromoo kanaan duras kan ture qorannoo kitaabota adda addaa dubbisee kan baroota darbanii kan kanaan duraa dubbisee walitti waa lama jiru wajjin wal simsiisee wanti inni qopheessaa jiru jira. Kanaaf hojii baay'ee gaarii ta'e hojjetaa jira. Kun hojii jajjabeeffamuu qabuudha. Nus akka waajjira barnootaatti hojiin kun fiixaan bahiinsa akka qabaatuuf kun mirkanaa'ee qaama sadarkaa ilaallatu bira akka inni gahuu fi tumsa hojii kanaaf barbaachisu gochaa jirra. Waliigalatti hojiin hojjetamaa jiru hojii gaarii fi hojii afaan keenya beeksisuu afaan keenya akka inni of danda'uu fi akka inni of danda'ee jiru beeksisuudha waan ta'eef hojii gaariidha jechuudha hojjetamaa kan jiru naannoo kanatti. Ishiin dura galatoomaan siniin jedha. Akkuma beekamu qubeen afaan Oromoo bifa faaruutiin ijoolleen akka baratan gochuun barnoota keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf qubeewwan afaan Oromoo amma hojiirra jiran kana manneen barnootaa keessatti beekamtii biiroo barnoota Oromiyaatiin barsiifamaa jiru kuni daa'imman manneen barnootaa keessa jiran keessaa filatamanii bifa faaruutiin manneen barnootaa keessatti ijoolleen akka barataniif sochii adda addaa godhamaa jiruun wantoonni baay'ee jajjabeessaa ta'an hin jiraata. Keessumaatti afaan Oromoo waanuma beennu hacochaan mamii akka jala akka ture. Afaan saba guddaa ta'ee afaan sadarkaa gaanfa Afrikaa keessatti bal'inaan dubbatamu ta'ee sadarkaa barbaadamuun hin guddatin jiraachuun isaa beekamaadha. Dhiibbaalee adda addaa jala ture waan ta'eef kanaaf erga dhiibbaaleen kun sochii adda addaatiin kufee booddee immoo hayyoonni Oromoo kun sadarkaan jiran kuni afaan kana guddisuu fi sadarkaa tooftaa adda addaa fayyadamanii sochiilee adda addaa yuunivarsiitii keessatti dhaabbilee barnootaa adda addaa keessatti godhaa jiru. Kan amma godhamaa jirus karaa barsiisaa Kittilaatiin godhamaa jirus gahee ogummaa isaanii yookaan gahee hiyyummaa isaanii bahachuu fi amma barsiisaa Kittilaa fudhattee yoo ilaalte gahee isaa bahaa jira jechuudha guddina afaan Oromoo keessatti. Afaan Oromoo ijoolleen Oromoo karaa salphaa ta'een akka barattu karaa salphaa ta'een aartii keessatti afaanni kun akka dagaaguu danda'u bifa faaruutiin bifa diraamaatiin bifoota adda addaatiin aartii keessa galeellee aartiin Oromoo akka guddatu gochuutii fi gahee isaa bahachaa jira. Barsiisonni afaanii kanneen biroon illee faana isaa hordofanii akka isaan gahee hojii isaanii kana akka
hordofan kan yookaan gahee isaanii akka ba'an kan alattis afaaniin alattis wantoonni gahee hayyummaa hayyoota Oromoo barbaadan kan yookaan immoo hayyoota Oromoo kan barbaadan hojiileen kan biroonis hin jiraatu waan ta'eef waan kitilaadhaan jalqabame kuni hojii fakkeenya ta'e magaalaa Gimbii keessattii fi naannoowwan godina Wallagga Lixaa guutuu Oromiyaa keessatti yoo hojiirra oolee gaariidha amantaa jedhuun qaba. Kanaaf afaan Oromoo yoo guddate aartiin Oromoo yoo guddate gahee guddummaa Oromoo sadarkaa biyyaatti sadarkaa kan Afrikaatti baannu kana baachuu dandeenya waan ta'eef wanti amma bifa faaruutiin manneen barnootaa keessatti jalqabamee jiru kun bifoota aartiidhaanis walaloodhaanis diraamawwan adda addaatiinis baachuu adda addaatiinis afaanni gumaan isaan malu yookaan guddina isaan malu rakkaa ga'u gochuutii fi gahee olaanaa waan qabuu fi kana keessatti gaheen kitilaan ba'aa jiru dhugummaa isaa yoo ilaalle aktiivitii inni qabu afaan qofa irratti miti herrega irratti sochiileen adda addaa inni godhaa jiru kitaabilee barreessuudhaan amma gahee isaatii ba'aa kan jiru kuni barsiisonni kan biraatiif fakkeenya guddaa ta'uu danda'u. Beekumsi gahee hawaasa kanan fayyadu yoo ta'e hiikaan qabu jechuudha. Rakkoo jiru barnoota keessatti jiru kan hiikaan deemu ta'e rakkoo akka Oromootti jiru akka aartii Oromootti jiru hiikaan deemu ta'e akkasumaan ta'uu waan danda'uu fi inni akka nama tokkotti akka barsiisaa tokkotti gahee isaatii ba'aa jira waan ta'eef kanneen biroonis fakkeenya irraa fudhatanii gahee isaanii ba'achuu akka qaban.